mata duree keenya maal jedhe? Gidduutti gidduu seenii gidduutti gargaaramta. Itu adiitu itu dhiisee as jiraatiin itu wanta tokko qabaatiin itu uffatan qabaatiin adeemee itti bu'uu danda'u. Bara baay'ee gamaaf gamasiin karaa walitti socho'uun har'a cabamu. Wuri maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin harki iddoo kana taa'aa jiru kanaan booddee harka duwwaa taa'atu hin taane gamaas hin taa'uu gamaas hin taa'uu baalaas ta'uu baalaas ta'uu. Jedhani dhaabuudhaan jedhani itu muramu maal jechuudha? Wangeela Maatiyos boqonnaa 9:18 ka'ee nan dubbisa. Yesuus utuu isaanitti dubbachaa jiru kunoo warri geggeessituu keessaa tokko dhufee isaaf sagade. Mucaan koo ammuma na dura duutee ati garuu kottuuti harka kee isheerra kaa'i isheenis deebitee jiraatti jedhe. Kanaaf Yesuus ka'ee bartoota isaa wajjin geggeessituu sana duukaa dhaqe. Kunoo gidduutti dubartiin waggaa 12 dhiigni ishee dhaabachuu diduudhaan rakkachaa turte tokko dugda duubaan dhuftee shaashara uffata Yesuusiin tuqxe. Isheen garaa isheetti uffatuma Yesuus duwwaa yoon tuqe nan fayya jettee yaaddee turte. Yesuus immoo garagalee ishee argee jabaadhu intala ko amantiin kee si fayyiseera jedhee. Dubartittiinis si'uma sana fayyite. 23 Yesuus mana geggeessituu sanaa bira yommuu ga'ee warri ulullee gaddaa afuufanii fi warri ursanii bo'an arge. Yesuus mana geggeessituu sanaa bira yommuu ga'ee warra ulullee gaddaa afuufanii fi warra ursanii bo'an arge. Asii deemaa intalattiinoo hin duune rafuutti jirti malee isaaniin jedhe. Isaan garuu itti kolfan. Namoonni erga gadi baafamanii booddee Yesuus ol lixee harka intalattii qabee isheenis hin kaate. Oduun isaas naanna'aa kutaa biyya sanaa hin guute. Oduun isaas naanna'aa kutaa biyya sanaa hin guute. Ameen. Fayyini kee dhokatee hafatuun taane biyya todeessa. Mata duree keenya maal jedhe? Gidduutti gargaaramta. Sagaleen dhaga'amaa jiru gidduutti gidduu seenii gidduutti gargaaramta. Ameen. Amma baay'ee kan hin dubbadhu waa'ee 12ti. Waa'ee lakkoofsa 12 ilaala. 12 kan jedhu macaafa qulqulluu keenyarraa iddoo 188tti barraa'ee jira. Keesiin itti lakkoofsi 12 barraa'e kuni keesii garaagaraa yoo ta'e illee lakkoofsa kana yeroo arginu daangaa bara moototaa, daangaa umurii namootaa, daangaa biyyootaa fi lakkoofsa qomoo Israa'elootaa dabalatee ergamoota Waaqayyoo yookaan bartoota Yesuus Kiristoos barsiisaa ture wajjin kan kana fakkaatan baay'ee hin kaasa. Har'a isa kan dhiisneetu har'a waa'ee ishee waggaa 12 dhiiddee kana ilaalla. Waggaa 12 kan dhiidde kun yeroo hundumaa kana dubbii kan dhageessanii waan beektaniif laayyootti ilaalina. Waa'ee naasa'uu barbaade isin gaariidha dhageessan miti. Waggaa 12 kun guutummaan isheedhaaf bara dhibbinaa, bara namni itti kolfu, bara nama keessa deemuun itti ulfaatu nama taatee bara akka bineensaatti funyaan qabatamaa adeemame bara dhibbinaa ture isheef. Waggaan 12 kun bara hirriba hin qabne, bara qofummaa, bara namatti siqanii jiraachuu dadhabuu, bara kan kooti wanti jedhaman dhabamee ture mucaa kanaaf. Yesuus Kiristoos ituu barsiisaa irra jiru namootatti haasa'aa jirutu Yesuusin bira kan dhaqe ishee miti, nama kan biraatu dhaqe. Sababiin isaa Yesuusin bira dhaqanii Yesuusii wajjin haasa'uu kan danda'anii biyya sana keessatti
keessatti namoota aangoo qaban namoota ciccimoodhaa fi geggeessitoota amantii warra aangoo qabu jedhamu mana amantaa keessatti biyya keessattis Yesuusuma kana wajjin haasa'uu kan danda'u isaan yoo Yesuusitti cabsee warra kaanitti dhaqirraa kan hafe ofii warri kaanitti dhaquu yaaddamu sodaatu. Sababiin isaa moototatu naannoo Yesuusiin dhaqa yeroo baay'ee. Akkas geggeessituu biyyaatu dhaqee Yesuusii wajjin haasa'ee jedhe. Waggaa 12 kana keessaa Yesuusin dura garuu namicha dura Yesuusin kan argee Yesuusin duukaa fiigaa ture dubartii waggaa 12 dhiibde kana. Iseen lafa Yesuusitti barsiisaa ture kaatee duukaa jirti. Namichi garuu achitti itti ba'e dhaggeeffadhaa. Waggaa 12 kana ergi dhiibde Yesuus naannoo sana akka jiru akka dhageesseen iseen Yesuusuma duukaa deemte. Kanaaf murtoonsee Yesuus irraa dhagaa turte yeroo Yesuus namoota fayyisu argaa turte barsiisa Yesuusin dhaggeeffataa turte lallaba Yesuusin dhaggeeffataa turte jechoota Yesuus Kiristoos haasa'an yeroo hundumaan dhaggeeffatti turte namoota irratti ilaalti malee fayyisuusaa kan ofiiseetiin arganne turre Yesuus namoota bira ga'eetu yeroo inni fayyisu ni ilaalti isheedhaaf garuu hin taane. Kanaaf waggaan 12 kun iseedhaaf isa xumuraa ta'e. Carraa Yesuusitti haasa'achuu waan hin qabaanneef tokko baay'ina namaarraa kan ka'e yeroo dhiigni isheedhaa mul'achuu waan danda'uu fi nama keessa deemuu waan sodaattuuf fuudhaa fuulatti Yesuusitti baatee fuuldura kana dhaabachuu waan sodaattuuf Yesuusitti haasa'uu hin dandeenye. Fakkeenyaaf namni tokko tuba sirra dhaabatee tajaajilu yoo akka dingataa dhiigatti argite uy bayyeessu hin jettanii akka jedhu. Sodaadhaa fi gara isaatti dhiyaachuu sodaadha. Kanaaf ituu isheen duukaa deemaa jirtuutu geggeessaan biyyaa tokko dhufe. Haalli haasaa danda'u dhufe. Ituu isheen duukaa deemaa jirtu inni ammuma dhufe tokko bira ga'eetu rakkina isaa himachuudhaaf afaan isaa saaqqate. Iseen duukaa deemaa jiraattu iyyuu malee haasa'achuu hin dandeenye. Yoo warra waa haasa'achuu hin dandeenye galgala kana misiraachoon isinitti himu wanti isin haasa'u tokko mul'ateera. Gara isaatti gaafa namichatti siqu namichi dhufee kufeetu lafa dha'ee sagade gaafa sagadu maaloo du'a mana kaa'ee dhufe biyya bushaa du'a mana keessa jira aangoo qaba du'aan garuu mana keessa jira aangoon biyya lafaa kun du'a mana keessaa fayyisuu hin danda'u danda'e ajjeesuu danda'a. Dubbinoo isaaf miti waan ta'eef namichi dhufee qommee lafa ga'e wayyoo mucaan kun ammuma reebduuti waan ta'eef akkati na duukaa deemtu hin barbaade akkati mana koo galtu hin barbaade akkati na duukaa deemtu hin barbaade nani dhageesse mucayyoon kun har'a Yesuus naasii deemee nani mana namicha kana dhaquu hin danda'u. Namichi mangistiidha biyya bushaa Yesuusin immoo fudhatee deemaa jira. Har'a Yesuus deemnaan yan lafanii dhaquusa duukaa dhaquu hin danda'u. Kanaaf waan kan biraan haafu uffatuma isaatiin bu'ate. Warra dubbatachuu danda'antu fudhatee deemaara waan ta'eef warra haasaa danda'antu fudhatee deemaara waan ta'eef warra aangoo qabantu fudhatee deemaara waan ta'eef ana maraachaan qabu dhokadhee dhaqee shaashara wayyaa isaati yoo tuqeette nan fayya jettee garaatti yaaddee inni garaa keetti yaadde si dhaala. Nama si biraatti isumatti garaa keetti yaadde si dhaala dhaale. Ergitti yaaddee raatteetu dhaatte gidduudhaan. Namni naannoo sana jiru nama baay'ee wal gaffa'uu qaba wal dhiibuu qaba fayyina ta'uuf. Yesuus Kiristoos yeroo inni namichatti haasa'u dhageessetti sababiin isaa maaliif yoo jettanii Yesuus kan warra duratti matee dhagaa. Ameen. Waaqayyo kan abbaatti matee dhagaa. Ameen. Duuka deemanii mititti machuu barbaada. Lakka hin haasa'u. Amanuu mititti muu barbaada. Waldaa dhaquu mititti muu barbaada. Konfereensii dhaquu mititti muu barbaada. Mandara naannoo mititti muu barbaada. Akkamitti itti maamu murteessanii itti maamu. Murteessanii itti himama. Kana booda isheen Yesuusitti siqee uffata isaa duwwaa yoo tuqe nan fayya jettee garaa keetti yaaddeedha.
dhufen wanta digaraatti addeessirratti maale fakkeenya tokko isinii kaasa. Yeroo mana barumsaa amma kutaa 8tti barannu ministiriitti makana fudhadhee naannoo heeruma ijoollee keenya. Amma ministirii duwwaatti ilaalanii deemu. Ministiriin isaanii addunyaa dhumaati. Haa ta'uudhaan immoo uleedhaan immoo kutaa 9tti ergu ishee immoo bakkuma taatee waggaa lamaan ishee immoo maatirikii fudhatti. Nan fixeetti. Kudhaniitiin fixeetti. Akkam barumsaa akkam mararta barumsaa dheedhini fixeedha. Hidhaakuudhaaniin fixeetti. Hidhaakuudhaaniin xumuramu. Itti maa jedhaan hidhaakuudhaan jedhani. Hin xumuramu. Maal jechuudha? Bakka barumsa kana kudhaniitti xumureennan nan heerumaa manan qabadhaa maalin ta'a sanan ta'a maal yaadaatti garaa isheetti tuuta maartu. Bakka kudhaniitti 8tti nan heeruma. Kanaaf hundumtuu 8. Namni barate biyya Itoophiyaa keessa baay'ateera garuu 10 garuu 8. Sababiin isaa waan garaa isaatti yaade. Wanta ati yaadde ala siin godhu waaqni. Wanta garaa keessatti yaaddee hin barbaanne ala waaqni siin godhu. Waan isheen keessa dabarteen isinitti waa'ee dhiigattii fayyuu isheetii hundi keenya beekna. Waan isheen keessa dabartee fayyite garuu isinitti hima. Tokko danda'u waan jedhamu of amansiisteetti isheen. Danda'iin dabartaa jedhanii. Hinuma dandeessi. Gaafa masikaatu namni baay'een fuuldura ishee akka jiru beekti turte. Nama baay'ee keessa akka deemtu beekti turte. Nama baay'ee kana keessatti waan ishee mudatu beekti of amansiistee kaate. Ilaame warri of amansiistanii Waaqayyoon na wajjiniin jira kana nan godhattan isinii ta'a. Warri nama laalanii jedhanii deeman garuu hin ta'u. Formulaa masaa akkas. Murteeffattee kaate arrabsamuu yoo ta'ette amma Yesuusin bira ga'utti nan danda'atte. Hin kaate mana. Darbatamuu namni ta'ette humna hin qabu namni dhiigu humna hin qabu. Waggaa 12 miti guyyaa tokko namni dhiigu humna hin qabu. Sababiin isaa dhiigi gaafa keessaa qabu namni paaworii dhabaa deema. Isuma deemtu humnuma dhabee tan darbatamaa deematti yoo inni kun darbatu isa kanarra dhattee buuti. Inni kun akka darbatu isa kanarra dhattee buuti. Isuma isas hin dandeessi darbatamuu danda'a hin dabarta. Mana darbatte hin jenne ishee. Gaafa si dhaabattee ofii keetii fokkortu waaqa isi jallaa'edha. Ituma darbatamtu yoo jal jette garuu numa dabarta. Maqaa yoo si bedes waan barbaade yoo si jedhanis waan isin qabne yoo si dhaqaanis isheen akkasii jedhanis inni akkas yoo si jedhanis yoo jal jette mootan jedhee. Ati akkas miti minni ragaan qaba misikirii qaba abadu jira sanas jira hin jette yoo achi fiigdee fiiguu barbaade jal jedhee siigaa. Kanaaf iyyuu yoo si darbatanii jal jedhin dabartaa hin jedhan. Waggaa 12 dhiigdeetu dhiiga baattee Yesuus achi jira dhaqeen tuqattee deemte. Ilaame isa barbaaddu itti deemiti akka milkoomne laati. Adeemuu dandeessi. Dhiigaa adeemti. Ituma dhiidduu, ituma kiisii waa si jiraatin, ituma waan tokko hin qabaatin, ituma fira hin qabaatin adeemee itti bu'uu kennuudha. Isa tokkoon isinitti hima. Bira geessee tuquu dandeessi. Ameen jedhama laala. Ameen. Tuquun kun jima. Bira gaan hima. Tuquun dhiisu. Ani cubbamtuudha. Kanaafin akkas ta'e. Ani rakkinaan qabaa kanaafin dhiigi kan. Kana biroo ta'e qabuu dhiisu. Tuquu dhiisu. Nama harka isaa kaafatee waan jedha galgala kana. Isatti sodaattee tuquu dhiisu itti sana harka kee gasheera. Dhugaa Waaqayyo namoota baay'ee waatu. Ameen. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuusin harki iddoo kana taa'aa jiru kanaaf booddee harka duwwaa taa'atu hin taane gamaas hin taa'uu gamanaas hin taa'uu haalaas ta'uu haalaas ta'uu. Irra filiitii itti bu'ii hin gargaaramta. Egaa ergi tuqxee boodatu sagalee Yesuus dhaga'ame. Ilame wanta sii ta'uun
achi sagalee waa dhaga'ama. Asiis hin dhaga'ama. Kan Yesuus namoota nutti dubbatan jiru dubbii sana dhaabee too gaggeessituu biyya duuka deemaa jedhanii deemaa hundumtuu duuka fiigaa dubbataa jiru hidduudhaan gaafa sirriitti buutu dhaabbate Yesuus tuquun kee dhaaba. Rafuun kee garuu dhaaba. Rafuun kee siiruu dhaaba. Gaafa sirriitti dhaabbate amma humna keessaa baheera. Amma nama humna waaqa keessaa baasuuf as keessa jira. Safari desi. Mana bayi si gafar ada. Na bayi si gafar mal tibe na. Apa si tibe mal be. Mana basi si sabur mal be na. Apa tu apa dia mal tibe na. Apa di kerja dia mal tibe na. Apa tu jadi mal tibe na. Nama bayi tu si wara. Nama bayi tu si luka figara. Nama bayi tu si luka ya ajira. Nama di kerja tembar re. Karashan kerja tembar re. Kerja musi agar re Malaysia. Karashan fayi te agar re. Akashan fayi te agar re Malaysia. Karashan nukta sintibu te agar re. Sintibu abu sar kine Malaysia. Nama manu to kerja sar furat. Karati kerja tu enu na kerja muke garu pita Amerika na gamer. Ya lo di kerja tu. Urbana kasi wa meka wani no ate garwa singar garam wanda konsitima bitake mirgake woduna ge iduna ge himfi gatana wanti dukku to ko jira amerje yaro azu dukku mo akada di gargaram tetu himbaramu gargaramu ke wabara amen indiga ijeni yesusi imba wa sheti adanjo kawame kambira ini si berapa kalau jalan wama kan fayu baru si berapa amen ini si berapa wama si berapa fayu amen wala menjadi kawamu si berapa kan fayu si amen kawamu si kan fayu mau si berapa amen harra ilani ati humna Yesus yang kesambafta ani mo saling fayu amen jelaka kan sawamade tu meni protega laru ila bodde tu itu kan sawamade ngai kan satu kai fayi wamu ukur ta boda ergiseta fayi ni tene boda darbe Yesus amma kan ke tumure kan namu seberat darbe amen kasita kan ko tumurame airani namu seberat dan kan airani Yesus kan ke darbe wanda bani sinitima kawamate kan berada kawamate sawama cuna yamamu fina kan wamate saka isa berage e hasauna nda uduwada kan wamate kan abba imma isa hasaju wa huwa jibatu nda uduwadu fe fulduran itidate Yesus in fulduran itidakuran abdenu duban itidate fayite wanda bani sinitima Yesus in fulduran setu fayirim ba bunera di fulduran tau, yang macam ni mangistin suri, fulduran tiada saga dong fulduran itu dua saga dulu, saga itu, wajib dua mana kau kisah jelati, mana kau malu, dua jirana, mana kita kau ini, erga kejadian itu, kan dua pada cunda dia tu kau gitu gal teba, amin, kan nabi tu sini tu kau gitu gal teba, gitu gal darah banyak tak. Berarti gue anti duran juga lah. Anti duran mau nengger garama. Lama asal cuma nengger sekarang ni, kau rasa ni juga lah. Kamu deh, faisi tu sih. Tinggal duran bulan dikasih bulan. Tapi mana lah? Itu mana itu? Menjaga bega pun. Menjaga lagi saja itu bagai 13. Lawan to positif. Muda to dia mana ke kisah cisaru handa ka bega pas ya. Amin. Ilame bayan kenya mulatan amne miti mulatan lo katilu me. Curriculum biya Ethiopia wagga kola. Saati biya Ethiopia, je biya Ethiopia. Kurang kabat kana boda garu mutin tabat. Amin. Kuda to ko
waggaa 12tti yooma nakasta yooma namada yooma nakasta yooma baradhee doo kasii gaa yooma yaadi koo naqajee yooma hojii kasii qaba yooma maatii koo qayyara yooma ofii koo jijjiira yooma maatii koo jijjiira yooma biyya koo jijjiira yooma ofii koo jijjiira waa'ee jijjiiramuutu yaadu yoom nama baay'eetu waggaa 12 eegee mamaatti fayyee jira waggaa 12tti dadhabee jala kaa'ee dhiigaadha Indo coba berat, ayo, gak boleh menjadi, gak boleh menjore, ayo, emansa, dosa, doa, gak boleh menjore, ayo, dan tapi gua kasih, gak lupa ya. Amin. Hidup sih gak lebih. Amin. Namun aman ini, gua kayu hidup naga, anak betul. Hidup naga, merah ini. Gua kayu warri maal godha harroo kana boodee oduuteetti kana boodee barumsa karaatti dhaabbateera hojii ishee karaatti dhaabbateera gaannisee kana boodee diigameera mandisee kana boodee diigameeraadhaan bakkeetti argu ameen jetta gadi naa baasa addunyaatu arga waan itti yaadde sana irratti dhimmi ta'e baasab ga'uudhaan baasab shi'uudhaan biraan ሆኗል 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 ኢየሱስም ሆኗል ከፍ ከፍ ጃለሌኮ ገጅሌንሲ ቢተማ አነባሱ ጋስሊሱ ይነገርታ ያዋቀዮ እቱኩም መነከየ ጅሩኑት ዱካና የጅራ Ibnu Nuratabau, Ibnu Borotako kana ratabau, lafasalo jatan irratti ibnabau, mana sani irratti ibnabau. Kana keessa namni waan argu yaa Waaqi, ifatti nu baasi kan kee, ifarratti baasi nagarra yaa Waaqi, ifarratti nu baasi nagarra yaa Waaqi, ifarratti nu baasi. በኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃን ይሁን አሜን ከዚህ በኋላ ጨለማ በእናንተ ላይ አይሰራም ኖሲፋን እንደ ጀሌኮ ገጅሌንሲ ቢታማ ከነባሶ ሲፊና ደራማኔ ገስኔሶ ሲንጂሩ ማኔ ከነባሶ ሲፊና ደራማኔ Silisu sinjitero mani Kenebaso sinilane amani Silisu sinjitero mani Situmatane sotimilane Ulfinagene Kama chuna gani kisakomute Sitamogote Nakagarsipe kularane
Olha
mana keerratti nagaa ergeera. Bakkee hojjetu keessatti, iddoo hojjetu keessatti, warshaa hojjetu keessatti, mana jiraatu keessatti nagaa ergeera. Envy TV. Please like, comment and subscribe.